Okay, yeroo darbee asirra dhaabbannee turre waa'ee exponential functionii finnee dhaabne doomeenii isaatiif reenjii isaa jechuudha. Yeroo hunda reenjii fi doomeenii yoo isin gaafatate maal qofa gootan jenne waltaane yoo doomeenii isin gaafate doomeenii yoo isin gaafate maal dhooftanii sarara akka labbaa dhooftan jennee waltaanee turre. Yoo doomeenii isin gaafate reenjiin ammoo sarara akka gadoo dhooftanii akkana gadoo dhooftan jechuudha. Okay, kana yeroo dabree ilaallee turre. Let's jump on another for logarithm yo. Logarithm idafo. Logarithm ammoo beestuu takabtu ta'a. Logarithm beestuu takabtu wanni yeroo hundumaa the opposite of the exponential function here. Logarithm in graph of logarithm function is opposite of or the mirror image of exponential function. Mirror image yoga no reflect mirror image yoga fakkeenya amma asitti ammoo yoo niin ta'e let me get the burger kan amma fakkeenyaaf yoo kana ta'e sarara kun x axis y axis kuni y axis isaa kun maal jechuudha mirror image yoga nu fakkeenyaaf amma asiin kun wanni jechuudha exponential function kan inni kun bifa kanaan akka dhufee Bifaan akka dhufee jenne bifaan osoo hin tuqu jechuudha inni asimbitooti isaati. Asimbitooti is close but don't touch. Yani itti dhalu itti mane but waliin tuqu jechuudha asimbitooti isaa giraafiin fadhee'u. Kanarraa kan ka'e ammoo miirari miidhagaa hin fakkeenya amma asiin miirari yoo amma miirari jechuun akkatti amma daawwitii as keenya jechuudha. Daawwitii as keenya giraafiin kun akkam godhee akkam jee mul'ata. Akkam nu mul'ata waan miirarii keessatti jechuudha daawwitii keessatti akkana mul'ata. Akkanatti jechuudha akkanatti akka kanaa tokko ta'ee mul'ata. Akkanatti jechuudha. Kanarra kiloozii gaa kun akkuma asirratti agartan. Mees waa biroof. Akkuma asirratti agartan bifa kanaan miira image yookaan image yookaan reflect jechuudha. Asirraas asitti amma akkatti gaddoottee gaddoofe kun maali? Bakka image miirariin jirtu jechuudha. Reflectorii kennuun takka balaqqisiisu jechuudha. Kana isa firraachi hoggaa as keessa ilaallu kana bifa kanaan akka taa'e kana fakkaata. Bifa kanaan akkanatti taa'e kana fakkaata jechuudha. Garuu akkanatti taa'e kana maal jechuudha? Reflect yookaan jennu isaan yeroo hunda amma fakkeenyaaf hoggaa dubbannu garuu akka safuudha jechuun ni ulfaate dubbachuudhaaf malee jechuun keenya ammoo osoo barumsa jechuun barumsaa gaa'e I think it doesn't matter. Waliin garagalan jechuudha. Waliin garagalu jechuun amma badamii walii kanan badamu jennu hudduu walii kananii jechuudha. Fakkeenyaaf amma hudduu jennu kun amma asiin akka taa'ee jenne asiin gamni kun maali jechuudha. Isaaf bakka irra taa'u jechuudha isaati. But reflectiin isaa maal ta'e jechuudha. Kanuma akkanaa ta'e jechuudha isaa kan nuuf. Kaakame jechuudha. Akkanaa ta'e jechuudha akkasii. Kun akkana jennee turre. Kaan ammoo akkana waliif kan hin jenne. But that is learning. It doesn't matter, I think. Kana jechuudha walitti badamii yookaan badam kan inni kana batamii fayyanii dubbisan kana walii kananii jechuudha.
Okay, kana fakkaata kuni reflector yeroo hunda akkasi kana ta'uu beekuu qabdanii asiin kun yoo kana ta'e kaan ammoo akkana ta'uusaa. Kana jechuun maal asiinis kun hudduu isaatii bakka irra taa'uu jechuudha. Akkasiinis bakka hudduu isaatii irra taa'uu jechuudha. Teessoo isaa jechuun baadam kajaaniin. Baadam kajaaniin kana asiin akka walii kannanii jechuudha. Gaafa maali reflectoriin asii yoo jiraate jechuudha. Reflector annuun reflector jennu asiin reflector godhu jechuudha. Kana asitti kana fakkaata. Wanni isarratti ammoo doomeeniin isaa ilaaltan ammoo akkuma jenne sarara labbaa dhooftan jechuudha. Labbaa dhoofsu qofaa isinirraa eegama jechuudha doomeenii. Kun waa lokaateera. Asitti hoggaa labbaa dhooftan maal ilaaltanii akka labbaa dhooftan kun is it cross that graph kajiru graafii isaan cross ni godhaayi. Ni qaxxaamuraa intersect wajjin ni godhaayi kajiru. San qofa ilaaltan. Yoo asirratti amma kasiin akka dhoofnu kun intersect akka godhu kun ta'e eessa jira garuu hamirra jira. Is it above or below waan jiru. Kana ilaaltanii dini gootni jechuudha. Amma fakkeenyaaf kun amma asitti log 2 kajennuun kun log x base 2 kajennuun kun maali jechuudha. Doomeeniin isaa jechuudha yeroo kan labbaa dhoofnu kun asiinis waan gatiin x numa jira. Get rid of on here. Gaafa ka sarara labbaa dhoofnu kun amma asiin gatiin x ilaaltan jennee gaafa doomeeniidha jechuudha. Amma kun akkuma agartan asirratti gatiin x dha asiinis maayinees ni jira jechuudha. Asiin kunoo gatiin x asiin maayinees hin jiru sorry. Asiin maayinees hin jiru kan akka waggaa labbaa dhooftan jechuudha. Waggaa kan labbaa dhoofnu maayinees ni jira gatiin x hin jiru. Numaatu zeeroon tuqu laala. Asirratti because x ka ta'u maal irratti? X ka ta'u asirratti fakkeenyaaf asirratti x gaafa zeeroo ta'e axis irratti y axis irra kaa'ennuun kana x gaafa zeeroo ta'e asirratti ka dhufu silaa fakkeenyaaf wanni jechuudha x ka dhufu. Asirraa hin jiru kanaa tokko jaakuma itti dhalaa malee. Sababa kanarraa kan ga'e jechuudha. Maali doomeeniin fankishinii kanaa fankishinii logaarizimii kaa'ennuun kana? Maali? Infinity let me write it down. Zero is excluded. Jechuun zeroon hin hammatamtu. Gaarii ni hubattanii zero not included it is excluded jennee yaamna. Excluded gaafa taate zero jetteeti homaa infinity dha immoo karaa positiivitiin. Exclude dhugaan wanni kun akkatti open interval fi close interval jira kana isiniif hariyamin beektanii abdadda. Open interval dhugaan open ida banaadha jechuudha. Gaafa immoo close gaafa inni guddaadha cufaadha jechuudha. Akkuma maqaa isaa ta'u ibsu close dhugaan cufaadha jechuudha. Fakkeenyaaf amma asiin close yoo ta'e qoda asiin bakka inni close ta'e kana guutuun kasaati. Waan jiru asiin open ida garuu kasaati banaadha jechuudha. Asiin banaadha fankishiniin hin cufamne jechuudha. Ini hubattanii bifa kanaan jechuudha. Bifa kanaan kalaaltanii hubattan ta'a. Kanaafuu doomeeniin isaa maali jechuudha? Doomeenii fankishinii kanaa domain fakkii kana akkana jechuun zero comma positive infinity. Open interval dha garuu pay attention on here. Open interval is doesn't close. Kan maali? Kana jechuun bakka opposite yookaan jennu fakkeenyaaf mirror the exponential function yookaan jennu domainin wannidha. Domainin exponential function range logarithm ittaati. Ni hubattanii but domainin logarithm range exponential function ittaati. Kanaafuu laaluu dandeessanii exponential function ittaati jechuudha. Asuma irratti akka mul'atu kana fakkaata jechuudha. Domainin isaa asitti maali kun orrii nambarii asitti
Asittis orri nambarii. Kana jechuun fi orri nambarii jechuun wal qixa tokko. Orri nambarii fi akkana maayinus waan sorry maayinus infinitii koomaa positive infinitii fi orri nambarii jechuun wal qixa tokkuma isaanii. Kanaafuu maal jechuudha oppoozitiidha jechuudha. Kanarraa kan ka'edha jechuudha. Amma maal jechuudha wanni isaadha ammaan tana kanarraa kan ka'een asimbitootiin isaa maal jechuudha. Asymptote for logarithm function x axis y axis dha jechuudha asymptotiin. Kunis maal y axis maali? Y axis hoggaa jennu vertical asymptote qaba jechuudha. Vertical asymptote dha jechuudha. Y itti dhalaa malee hin tokko jechuudha. Itti dhalaa malee hin tokko. No akkuma agartan kana asymptote jechuun bara karaa biraatiin maal seetan is it a little bit tricky? I don't know how to tell you. Zawa jechuun maal seetan asymptote hoggaa jenna fakkeenyaaf hamma namni asymptote he is asymptote leave it alone jaanii leave it alone jaan nurraa dhiisuu hoosan asymptoteidha jaan faadha fakkeenyaaf mana maanii garuu amma asirratti maal seetan barattoota hoggaa kana yaamu maali inni fakkeenyaaf amma dubartii wajjin deemaa yoo ta'e fakkeenyaaf amma gurbaan sanii dubartii wajjin yoo deeme ta'e garuu dhiifama guddaa naa guddaadha. But fakkeenyaaf amma akkam jaa saayinsii keessatti wanta akka gaafa hubattu bifa embarrassing ta'een yookaan bifa amazing ta'een waan nama qaanyisu yookaan nama gammachiisu takkaan yookaan akkasumatti illee frustrated waan jedhamu waan sodaachisaa ta'e jechuudha. Sodaachisaa waan ta'e tokko sadeen kanaan waan san dagachuu hin dagatamuu wanni akkasitti qabatan waan jedhamu jira saayinsiidhaan. Yoo rifattee yoo qaanfattee embarrassing kennuun also yoo gammaddee waan san irra gammaddee waan san godhuudhaaf takkaa beekuudhaaf gaafa gammaddee jechuudha. Amma san keessa type of that thing keessa that what I am gonna tell you is it is embarrassing. Qaanyiidha jeeti qaanyiidha mataan isin hin deemtu jechuudha san keessa maalitti qaanyiidha. But beekuu qabdan garuu sorry dhiifama guddaan isin gaafadha garuu beekuu qabdanii fakkeenyaaf amma dubartii wajjin deemaa yoo jaan amma gurbaan sanii maal jaa nurraa dhiisinni asymptoteidha jaan leave it alone is asymptote jaan beekta a little bit tricky man I'm so sorry maal seetan inni fakkeenyaaf dubartii wajjin deema malee itti dhalaa malee maal jechuudha itti dhalaa malee maatii miti bakka maali itti dhalaa bakka malee maatii miti ni beektan jeenaaf jedha. That is what I mean. Sorry dhiifama naa godha garuu hubachuu qabdan jedhe bifa embarrassing or frustrating and also amazing yookaan waan nama hawwatu tokko jechuudha. Very interested waan wajjin ta'an tokko karaa sadeen kanaan inni raafatan jeen abjadda akkuma saayinsiin jedhu. Kanarraa kan ka'een is embarrassing waan qaanfachiisaadha jechuudha. That is immoral man. Kun aadaa miti maleedha. But pardon me. Okay, let's move on. Move on. What's left? Or near? Doomeenii isaan maal jechuudha? Oppositii walii ta'an jechuudha. Doomeenii exponential functioniidhaaf doomeenidha. Logaritimiidhaaf what? Range. Exponential functioniidhaaf range. Logarithm functioniidhaaf what? Doomeenidha jechuudha. Kana beekuu qabdan jechuudha. You got it? Kana akkuma beektan seera logaritmii keessatti logiin start from where? Log equal to
2 jeetini zeeroo yoo ta'e amma fakkeenyaaf batii gad x kana that is undefined kun hin jiru jechuudha loogii keessatti. You got it? Sababa kanarraa kan keenii is undefined jaamtee kaante. What? It doesn't include waan jaamuuf saniif jechuudha. Hin hammatamtu waa zeeroo waan jedhuuf zeeroo waan jedhuuf bifa opinii kanaan ga'ee leeteenya. But yoo akkana ta'e immoo start from one inni ni beektan kana ta'us start from one because make it easier godhuudhaaf jechuudha. As everybody now start from one yoo ta'e amma fakkeenyaaf wanni si jechuudha. Doomeenii fi reenjiin karaa biraatiin maal seetan maal jettanii fudhatan karaa gabaabaa. Easy way to remember what's domain and also what is range waan jiru. Fakkeenyaaf amma social fi natural jee jira. Social fi natural jee jira. Amma barattoonni natural baratu, socialis akkasuma social baratu. Domain jechuun maali? Domain jechuun natural takkaa'u social jechuudha. Ni hubattanii? Domain jechuun natural yookaan social jechuudha. Saayinsii keessa. But reenjiin ammoo reenjiin fiildii isaanii sana jechuudha. Fakkeenyaaf amma warri dooktara ta'u eenyu? Warra naachuraal seeni. You got it? Pilot kennuu warra maali? Warra injiinara ta'u akkasumatti warra maali seeni jechuudha. Naachuraal warra seeni jechuudha. Warra injiinara warra dooktara yookaan meediisiin baratu kun hundi maali jechuudha? Surrounding or in that for natural science. For social science yoo looyifaa baratan manaajimentii isaan kana jechuudha warri soshaalii. Wanni dameen isaanii kun maali? Fiildiin isaanii kun maal jennee yaamna? Reenjiidha. But guddaan isaanii immoo guddaan achi kan isaan ba'an jechuudha. Fakkeenyaaf amma sooshaal ta'e namni damee soshaalii ta'e meedisiin barachuu hin danda'u. Jechuun meedisiin ordarii soshaalii san jala hin jirtu jechuudha. Barachuu hin danda'u. Maaliif jennaan yoo fedhe amma inni kan barbaadu maali jechuudha meedisiin barachuu baate naachuraal jala laquu qaba jechuudha. Kanaafuu maal jalaa bee jechuun doomeenii sooshaal jalaa bee dhiisee deemee karaa doomeenii maalii galee jechuudha. Doomeenii naachuraal seenee jechuudha. Achi keessaa reenjii isaa fudhate. Meedisiin yoo barachuu barbaade meedisiin barataa. Injinariingii yoo barachuu barbaade injinariingii barataa jechuudha. Sooftiwee injinariingii yookaan hedduu jira. Sooftiwee injinariingii makaanikaal injinariingii hedduu jira. Waan lakkaa'amee miti fiildoonni isaan kana jechuudha bifa kanaan qabatan jechuudha. Takka ammoo karaa biraatiin maal jettanii doomeenii jechuun what is input, range is what is output. What we input and what is output waan jedhamu. Waan itti galchinuu fi maashina fakkeenyaaf maashina faankshinii kan ammoo maashina jennee yaadne let me make it faankshinii nama f of x yaa jennuuni. F of x kun maashina yoo jenne f of x kennuun kun maashina yaa jennuuni. Maashina waan tokko burqisiisu yaa jennuuni. Fakkeenyaaf amma waa itti galchina nuti maashina isa waan burqisiisuudhaaf waa itti galchina jechuudha. We have to put it in them. What you want to produce. Waan nuti inni akka maddisiisu yookaan meekoodha akka tolchuu barbaanne san we have to put in them. Isa keessa kaa'uu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf amma x kana fuuneeti x kana keessatti fakkeenyaaf amma maal tolchinaa jennu uffata takkaa waraqaa tolchinaa jennu. Waraqaa amma tolchuuf mukaa mire fakkeenyaaf maashina kana keessa mukoota jechuudha. Muka gaafa buusnu mukni kun bullaa'ee sanbooda qabuu maali jechuudha. Qabifa waraqaattiin jijjiiramu jechuudha. Takkaa uffata yoo tolchuu barbaanne muka asii jibrii galchinee asiin maal uffata baafna.
Uffanni maali? Reenjii. Kan itti keessa galchinu kunoo doomeeniidha jechuudha. Bifa kanaanis qabachuu ni dandeessan. Kana fakkaate jechuudha. Maashinii jira. Maashinii san keessa wanni galchinu maali? Doomeenii. But maashinii san wanni oomishu yookaan burqisiisu maali? Reenjiidha. Range is going or moving around the domain. You got it. Ni hubattanii jirtumi. Okay, nama isinii galee jennu adda garuu isinii galee fi isinii galeen adda adda beektaa. Isinii galuu qaba. Isinii galuu osoo hin ta'in isinii galuu qaba. Akka isiniin hin galle abdiin qaba. Akka isiniin hin galle isinii galuu qaba. Akka isiniin hin galle namaan galuun haalaan ulfaataadha. Isinii galuu qaba. Isinii galuu qaba. It must should be understand to you. It should be understand to you. Okay. Domain kana fakkaata. Range fi domain amma hanga tokko ifa jeetiin abdadda. Increasing or decreasing function. Increasing or decreasing function. Kanarratti maal jedhan y fi x jira. Yoo y jechuun y yoo increase godhe xnis akkasumatti yoo increase godhe functionii akkasiisan increase jennaan. Yoo ammaasis y'n decrease godhe y'n gatii y'dha yoo decrease godhe akkasuma gatiin x'tis yoo decrease godhe functionii akkasiitiin maal jennaani increase jennaan. Yoo faallaa ta'an garuu x'n decrease godhe y'n increase yoo godhe function keessanii maal decreasing function. Yoo ammoo y'n increase godhe akkamitti x'n decrease godhe warra opposite bakka opposite kan increase godhu increase kan yoo decrease godhe wal balleessanii jechuudha. Sadirraa kan ka'e decreasing function jennaani. Amma kun barattoota keenya y'n increase yoo godhe takkaa'u x'n yoo increase godhe x increase x is increase. X is increase. X in increase. Y no. Y increase. Yoo akkana ta'e functionin x is increase ta'e y is increase yoo ta'e functionin akkasiisan increasing function jennaan jenna. Yoo isaan lachuutu decrease ta'an ammoo isaan lachuutu kunis decrease yoo ta'e x is decrease y is decrease yoo ta'e functionin akkasiisanis increase jennaan. Yoo faallaa olii ta'an tokko increase godhe tokko decrease yoo godhe y fi x irratti jechuudha. Function akkasiisan decrease jennaan. Yoo maal ta'e yoo opposite olii ta'e hoggaa y'n increase godhu x yoo decrease godhe hoggaa y'n decrease godhu x yoo increase godhe kakkasiisanii function keessanii isaa decreasing function jennaan. Yoo ammoo isaan lachuutu ka'idan takka isaan lachuutu hir'atan ta'e kan hundinuu x is decrease y is decrease yoo ta'e increasing function. Yoo y is increase x is increase ta'e increasing function. Lameenuu decrease yoo godhan functionii sanii maal jennaani increasing function. Lameenuu increase yoo godhan increasing function. Yoo opposite ta'an gama lachuutu yoo tokko increase godhe tokko decrease yoo godhe function keessanii maal jennaani decreasing function jechuudha. Kana yoo akkasirraa laalle maal jettanii isiniif fakkaata maal isiniif fakkaata kun akkuma agartan asirratti gatii y yaa laallu gatii y'dha jechuudha. Gatii y'dha asiin dhufa fakkeenyaaf kun amma asiin asii y axis x axis jennaani kanarraa kan ka'een jechuudha. Ijoollee kanarraa kan ka'een asiin gatii x ilaalame asiin gatii y'dha functionin kun ega y intercept ega x intercept godhe booda ega y 0 x equal to 1 ega intercept godhe yookaan muree gad dhufe booda as bakka tana laalame bakka tana gatiin x ilaalala gatiin x dha maali karaa maaliif dhalaa deemte karaa 0 dhalaa deemte asiin gaafa functionin kun akka deemaa dhufu you got it. Asiin ammoo y ilaala y negatiiva akkatti asiin deemaa dhufu negatiivni gaafa guddachaa deemu akkuma beektan achi keessatti negatiiva takkaa fi negatiiva kuma takka kamtu irra guddaadha negatiiva takka irra guddaadha mire negatiiva kuma takkaa fi negatiiva takka kamtu irra guddaa negatiiva takka irra guddaa lakkoofsi gaafa negatiivii guddachaa achi deemu maal ta'a deemu xiqqaachaa deemaadha. Seera negative and positive looyii keessatti jechuudha. Sababaa kanarraa kan ka'een maali jechuudha?
Let me get rid of it. Sababa kanarraa kan ka'een barattoota sababa kanarraa kan ka'een asiis kun olaala. X'n gaafa dikiris godhu y'n dikiris godha. As koota ol jaampii godha. Asin asin gaafa y'n x'n inkiris ga'u y ilaala y'n as ture mi takkarra asirra zeeroo irra ture duraan asirraa zeeroo irra ture as gaafa dhufu takka ta'e as gaafa dhufu lama asii kunoo kan mallaala asiin akkatti ol dhufu kunis akkanumatti inkiris godhaa yaa'an jechuu isaan lachuutu faankshinii kanaan inkiriisiingi faankshin jennaan. You got it. Kanaanoo hagamanaa kanaanis akkasuma kunis asiin kun yoo ilaaltanii jiraattan ta'e asiin mul'atu ta'e maali? Okay, get rid of as kun olaala. X gaafa lalaa deemu faankshinii kun amma maalitti jaampi taane haa exponential faankshinii gaafa maal jechuu y interceptii cross godhee dhufe y intercept jechuun x equal to 0, at y equal to 1 itti jechuudha. Asirratti cross godhee kan dhufe inni akka dhufe asiin karam deemaa jira inni y'n kara 0 dhalaa jira. Garuu it doesn't touch 0 dha inni 0tti inni dhalaawaadha. It close to 0 but it doesn't or approach to 0 jaani kana kutaa 12tti isin jira tokkoon y limit irratti jechuudha. Easy way to understand that on there. Y approach fi kan y limit irratti baratanii kan doesn't new for you I think. Sababa kanarraa kan ka'e approach hoggaa inni close ta'a. That is close to it but doesn't never ever touch it. You got it. Asimbitooti gaafa inni arrabaa inni akkuma reefu inni kanarraa kan ka'e jechuudha. Asi gatii wanni kan yoo ilaallu ta'e gatii x dha. Gatii x ilaala. Gatii x dha. Sorry. Gatiin x dha asiin maal dhufaa dhufe negatiif akkuma gartan negatiif 4 negatiif 5 akkana jechaa deema negatiif 5 negatiif 100 negatiif million akkana jechaa deema. Asitti kun ammoo hawaayidha. Duwwaa tuqaa takka. Duwwaa takka. You got it? Duwwaa takka. Akkana jechaa deema. Maal godhaa jira? Decrease godhaa jira. Kanoo negative 1, negative 2, negative 3, negative 100, negative 1000, negative 100, negative million, negative trillion. Akkana jechaa deema jechuudha. Maali kunis decrease godha. You got it? Sababa kanarraa kan ka'een hoggaa lameenuu decrease godhan. X's decrease, y's decrease. Faankshinii kachisaniin increasing function jennee kunoo akkuma asirratti isiniin mul'atu maal jennaani increasing function dha jechuudha isaan hundinuu. Increasing function. Let me make it differ from this color. Increasing function kunis increasing function dha jechuudha. Logarithmiin kennuun kun jechuudha. Kana jechuudha. X intercept hoggaa jennu maal jechuudha? Bakka x cross itti godhu hin jiru jechuudha. On where? For the what? For the exponential function. Kunoo y intercept dha. Got it? Eenyu? Bakki y cross itti godhu hin jiru. Eenyu? Functioniin logarithm dha jechuudha. Kunoo akkuma agartan let me get rid of her. Bakki inni itti cross godhee hin jiru jechuudha. Asirratti kun ammoo maal jenna x intercept jennee x eessa cross godhee ni qaba. Y qofa cross godhee dhufe inni. Functionii loogii kuni x qofa cross godhee malee bakki y cross itti godhee hin jiru. Itti dhalaawa malee it doesn't touch or cross. It is asymptote. Functionii isaanii asymptote isaadha. Itti dhalaawa malee hin tuqu jechuudha. I told you, like embarrassing or embarrassing statement. Akka safuutti isin himeetiin toore kanarraa kan ka'een jechuudha.
Let me move on here. Don't meet y equal to x y equal to x irratti sure. The y equal to x kan kun maali asirratti meet waliin tuqanii walitti hin agaranii jechuudha. Waliin agaranii. Wal hin agarinii jechuudha. I met my friend on street faayanii. Today I met my friend on street. On that station jettee beete friendii qayyaan agaree irra karaa irratti jettee dubbattaa isaan ammoo waliin agarreeyya. Asirratti don't meet fankishinii kanaa wajji waliin agarree asitti jechuu isaan lameen kun gurbaan qawlii kunii fi asitti waliin galan kun maal jechuudha waliin agarree jechuudha. Kun kana ibsaa. Okay, inni horizontaal asymptotic qaba. Eenyu exponential function kan horizontaal asymptotic kun akkuma agartan x equal to what? When y equal to 0 dhati jechuudha. Y equal to 0 dhati. Kana fakkaataa increasing function is equal to one-to-one function in the on-to function. It is a type of function in the sign. Function one-to-one function, on-to function, and also one-to-one correspondence function jira. Yaa kutaa tokko akkana jira boqonnaa takka keessa. One-to-one function jechuun akkuma maqaan isaatu ibsu jechuudha. One-to-one function jechuun tokko haruma tokkoo deemuu qabaadha. Wanni takkittiin tun as kaa'etun bu'aan si takka ta'uu qabdi. Na hubattanii? One-to-one function. Waan jechuun beekuma takka karaa takkaate jechuudha. One-to-one. Takka karaa takkaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma caayoo as keesse caan kun maali? Hamataa isaa qabee jechuudha. Caan kun amma qubeen caan kun yoo laakanne daayoo as fidde immoo daayoo as fidde laan kan nuyya daanis hamataa isaa qabee. Yaa one-to-one jennee bire. Kanaafuu yoo amma kun amma kullachuu tokko ta'e maniitu waan ta'a. You got it? Hedduutu takkaa kana ta'e that is impossible according to function. Function akka function itti jechuudha. Function itti jechuudha. You got it? Kana fakkaataa jechuudha. One-to-one function jechuun isin hubattan jechuudha. Karaa biraatiin immoo horizontal line test and vertical line test jechuudha. Horizontal line test. Amma garuu hadoomeen isaanii akka isin dura alaal doesn't make you what? It doesn't make you embarrassing or make you confused. Don't be confused with that domain slide with what? And also with the horizontal asymptote. Horizontal line test for what? The one-to-one function. One-to-one function jechuun hoggaa adda baafan isaanii horizontal line test jedhe wanni kun. Horizontal line test jechuun at most one cross godhuu qaba jechuudha garaafi. Hogguu takka qofa maal godhuu qaba? Cross godhuu qaba jechuudha. Pay attention on here. Yoom yoo one-to-one ta'e. Hogguu takka qofa akkana cross godhuu qaba jechuudha. Maal giraafii ta'e san. Amma kana cross godhu. Horizontal line test jennee horizontal yoo kata jedhoofne giraafii amma hamaaliitti exponential function kana yoo ilaalle yoo katti jedhoofne sanarra kun dhugumee cross godhe. Uggata qofa miti. Hagatii kana akkanatti godhe logaritmii function kana giraafii logaritmii kana maal godhe uggata qofa cross godhe. Kanaafuu one-to-one function jechuudha. Exponential function and logarithm function is what? One-to-one function. Okay. Horizontal asymptotic kana horizontaliin kun akkana vertically hoggaan no kana. Asymptotic kan itti dalagu hin tokko inni I told you as embarrassing and yeah. That is enough for today. I will back on here or a little bit differ from here. Function ammas yeroo dabrimaa jennee turre functioniin tokko asymptotic jennuun kana vertical asymptotic jechuudha. Osoo dachiin tun kudhan taate when I want to make it emphasize hoggaan ulfeessa yookaan jabeessa himu yoo samiin tun jechuun samiin tun gabbuutee dachee tanatu itti jaani graafiin horizontal asymptotic doesn't touch and cross vertical asymptotic yoo jechuun hoggaan emphasize yookaan jabeessa himu
never ever cross what? Vertical asymptote. Any graph in the mathematical statement kan jette jechuudha. Maatii summaa keessattuu jechuudha. Maatii siitee keessattuu giraafiin feeteewu jechuudha. Giraafummaan feeteewu vertical asymptote crosses hin gootu jechuudha. But may cross or not. What? Horizontal asymptote. Horizontal asymptote maali? Crosses godhuu dandeessi? Crosses dhabuu dandeessan. Yeroo takka takka cross godhuu dandeessi. Yeroo takka takka cross godhuu dhabuu dandeessi. What? Horizontal asymptote. Horizontal asymptote. But vertical asymptote never ever cross the vertical asymptote. Kana sirriitti adda baasuu qabdan ijoollee. Kun kana fakkaata.